السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو فيا كيسني أنا قلت الحمد لله. أكم عافيان كيسن جروب جرين مال فكاتن الحمد لله رب العالمين. نبرة بريدة دان سنين جدا أبوليان كان أمنتا برا جلت أرقمتن عشا ما هركفوني نجا جرتو نجا كينيا الحمد لله. baga naganaaf jiraatanii isiniin jedha ani obboleettiin teessan warroonni dodolaa shoo jalatti argamtan baga naganuuf taatan isiniin jenna hundi keessanuu osoo amantaadhaaf kutaadhaan wal hin qoodin baga naganuuf taatanii isiniin jedha. Achirraa kan hafe obboleeyyan kan koo wanni har'a dubbachuu dhufe alhamdulillah rabbil alamin gammachuu hedduutu akkanatti dhagahamu. Gammachuu hedduutu akkaan gammade. Namni toltuu namaa gammade inshaallah khayriidha. Huba khayriidha tun gammachiise. Ani garuu nama dhiib nama miidhu osoo akkuma inni nama miidhutti miidhanii bareedaadha gaariidha akka kiyyatti. Maaliif yoo jettanii miidhaa san argee yookiin nama miidhuu ni dhiisa. Kanumaaf jechaan gammade alhamdulillah rabbil alamin. Akkasuma akka Saayidoon Abdiin jaarsaa hajjii qabsiisuu jaartii hajjii qabsiisuu akkasuma magartuu tumuu albaa'ee hin ibsanne gammachuun xiyyaatanumaa. Hedduu takkaan gammade dhugaa rabbiititti hedduu takkaan hin gammade yaa Saayidoo rabbiin si haa jiraachisu umrii dheertuu rabbi siif haa kennu fayyaa bareedduu rabbi siif haa kennu abboo wallaahi dhiira jechuun akkana abboo ta mataa on nama qabdu tan mataa gajjedhellee on nama qabsiifte abboo dhiirti gariin akkana abboo dhalannaan akkana dhiifnaan mara akka Saayidoo kana warroonni jaartii hajjii jalaa mataa qabatanii magartuu jalaa akka Abdii mataa qabatee mataa keessa akkana makaddaan mukaan haxumaan gadi sinaa turte akkamiin laaltamme jaartii namaa seera biyya namaa mataa namaa irratti haal baatu jedhani ol baatee mata gubbatti haal baatu jennu jedhe seerri biyyaa dandeenyaan seeraan ofirraa dhooguu dadhabnaan harkaan ofirraa dhooguu tanuma lamaan maali yoo hidhamte wayi hidhaa lubbuu si ajjeeftu wallaahi namni na tumee kasanuu an hin tuqin miidhamee namni na miidhuu na miidhee akkas jiraachuu manna wallaahi nama san haloo irraa bahee hidhamuu santu naa falaan akka kiyyatti santu naa fala santu naaf karaadha yoo du'ellee naaf karaadha. Maaliif osoo an hin tuqin osoo an miidhaa takka irraan hin gahin na miidhe waan taateef dantaa isii miidheetiin uduu san irra filadha dhugaa akkaatun yaada kiyya. Kanaafiyyuu dhalannaan akka Saayidooti dhiifnaan maraa itti dhiisa dhiirummaa dhugaa rabbii sanitti walla ittiin kakadha isinii galee. Ammoo Abdii ammallee jaartii namaa sin taane jaartii teetis sin taane intala magartu jettee jalaan deemtu san takkii fuutee nun garsiifne takkii dhiiftee nun garsiifne ijoollee biraa irra fidaa ammas si dubartiin eessaa si dhufti tunis ookita amma fuutee fiddituun obboleessitii jetta malee yookiin obboleessi tanteetu sii ta'uu hin beenu ati eessaa fuutee sitti dhufti eessaan si dhufti dubartii fidda dubartii kabajaa qabdu ta mana seeraan si eeddu aduu kiraa irraa kafalaa jirtaa fidi ta boru siifis kabajaa hin qabne ollaa keetiifis kabajaa hin qabne baattee hin deemini. Asuma viidiyoo martee ebaluun tumtee ebalu akkana gootee ebaluun hadha fidee ebaluun kana fidee mataan hun hiraarsina boo jiraannaan akka dhiiraati jiraachuu baannaan wal akka keenna gaddeebiin waliin jiraadhu dubartiinu tan dhiira tartu jira ati ammoo ufiyyuu dubartii mana fidaa manaa si baaftee akkana ani Saayidoo ani jaaladhu Abdii
أنا جالد أبدينا متى كان نقول أبدينا كان نقول عبودي حاجة يوم نما لافت نما سي الربس إسينس جالالك هيك أبات تانا جالالك كي ست تايمتو أتس جالالي سيك أبانان يو نمني سيتو ما بوكيف تري بوكيسو مالتو فيدي إن جالتو انفيدو مبافتو منا كيرا مالكن ويس هرارانا مس هرارسو مالتو فيدي kabajaa yookiin mana sanuu isiif gadhiisi afirraa kafaltee jiraattu yoo mana dhabdee jiraatte ilmoo namaa ammallee ta biraa irraa fiddee cinqii biraa keessa naquun viidiyoo waraabdee oromoo jettee nutti iyyuun booda maaltu fide takalee fidde obboleettiitii yoo jette mana ofii galtu san galchi kaa mana nagaa kuni mannu tofiitiifuu naga dhabeera mana gadhiisanii yookiin gadhiisii biraa deem meeshaa tantee guradhu meeshaa tiyya sin guradhoote intalumaa waliin gadhiisii keessaa kuti tanuma lamaan maa nama hiraarsuuf dubartii guurtee gara naa gara sii walii olii gadi hin deemta jiraannaan akka hiriyyaa kan kee akka sayidootitti jiraatu taanaan dubartii namaa dhiisiiti lubbuu tanteetiin kifiliit akkas taatu kireeffadhu jiraadhu kana wanni nu sitti himu goota urgaa'ee jiraadhu dhabboo maal taatu firra haga yoom jiraattaa dubartii jala mataa gadi hidhattee mataa qaqqabattee jiraatta fayyaan qabdu kanaafiyyuu obboleeyyan hankoo yoo balleessee jiraadha wallaa hedduu takkaanii naares yoo waa'ee abdii ga'u hedduu takkaanii naare mucattii sin dhiibne dhaqee irratti bookkisa yoo namni sii tuqee balu sii fuudhaara hoo jedhani mee dubbii fuuti biraankii zayidoon godhe sinirra dhaqaa laala obboleeyyan kankoo obboleetii teesseeta kan jaalanne maaliif akkasitti lolta jaalata taanaan nikaa rasuulaatiin hidhadhu sallallahu alaihi wasallam fuudhi jaartii tantee godhadhu ajaji akka feete jiraachise feetu ol qabi feetu gaqqabi